Ulfin sinaga kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromia Midea network oduu Ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ani Muhammad Fantaalleeti. Ijoo jalqabaatiin yakka Itoophiyaa keessatti raawwatamu dhaabsisuuf yeroo mootummoonni Afrikaa ejjennoo tokko qabaatan amma jedhameen Director dhaabbata nageenya addunyaa kan ta'an Professor Alex Diwal Itoophiyaan duudhaa fi aadaa siyaasaa Afrikaanota marii fi jaarsummaan dubbii furuu cinatti dhiisuun gochoota nagaa fi tasgabbii naannicha jeeqan irratti bobbaatee jirti yoo jedhu biyyoonni Afrikaa gamtaan ka'anii dhaabsisuu qaban jedheen maddi kan Aljazeeraati. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoti dargaggoon maqaan isaa Arra Giddisaa jedhamu kamisa dabre caamsaa 19 bara 2013 humnoota mootummaatiin ajjeefamuun himame. Dargaggoon kun jiraata gandaa Qorgoggoo jedhamu ta'uu kan ibsa maddeen Garasii Oromiyaa Midiyaan tokko odeeffate. Hiriyaa isaa dabalaa tolchaa jedhamu wajjin dhimma dhuunfatiif gara magaalaa Qarree Goohaa jedhamtu imalaa osoo jiranii humnoonni poolisoota addaa Oromiyaa Atishaneedha sababa jedhuun rasaasatti dhukaasanii ajjeesuun hiriyaa isaatis achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu maddi keenya kun himeera. Godina Arsii aanaa Loodee Heexosaa magaalaa Hurutaarraa sabboontota damsanii hidhuun hammaatee jiraachuu maddeen Oromiyaa Midiyaan tokkotti himan. Hanga hojirraa ari'amanitti hojjettoota mootummaa kan turan Dr. Jamal Gammadaa fi Obbo Muktar Muhammad gaafa caamsaa 27 bara 2021 humnoota mootummaatiin ukkaanfamuun hidhamanii jiraachuun gabaafame. Dr. Jamal hojjetaa waajjira kominikeeshinii aanichaa kan turan yoo ta'an Obbo Muktar immoo kantiibaa magaalaa Jimaata Loodee duraaniiti. Ijoo keenya xumuraatiin baqattoota Oromoo biyya Yemen magaalaa Sana'arraa gara magaalaa Adanitti geeffamanii magaalaa Adan jiraataa turan kanneen gaafa caamsaa 11 bara 2021 iddoo irra jiraachaa jiran irraa kaafamuun qarqara baharaatti baafamanii turan dhukkubaaf saaxilamuun rakkoomtuu keessa jiraachuu himatan. Baqattoota kanneen keessatti daa'immaa fi dubartiin ulfalleen kan argaman yoo ta'u iddoon isaan qubatan kun qarqara bishaanii ta'uun dhibee busaa fi dhukkuba garaagaraatiif saaxiluun qaama mootummaas ta'e UNHCR irraa deeggarsa dhabuun rakkachaa akka jiran himatu. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromia Midea network Ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Muhammad Fantaalleetiin gama gummaa kaameraa fi gulaallii suur sagaleetiin Abdii Jamaaltiin afaan ture fayyadamu.